wanti jechuu barbaadu Haacaaluu Hundeessaa akkuma rukutameen wanti baay'eetu jira, diraamaa baay'eetu jira. Akka inni rukutameen intalli Laamroot Kamaal jedhamtu sun isa duukaa turte. Isa duukaa Haacaaluun biyya Itoophiyaa sana keessatti waan baay'ee xiinxaluu danda'u qabdu jara keenya. Biyya Itoophiyaa sana keessatti konkolaachisaan harka mirgaarra taa'eeti kan inni makiinaa konkolaachisu. Haacaaluun suuraa gaaf sanaa agarreerra. Hundumti keenya waliin agarree dhiigni Haacaaluu Hundeessaa bakka fireeniin qabamu jira, bakka konkolaachisaan itti hirkatu wambarii irra jira jechuudha. Haacaaluun gara kamiin rukutame? Gara mirgaarraa rukutame. Itoophiyaa keessatti konkolaachisaan gara kam taa'ee konkolaachisa yoo jettan gara bitaarra taa'ee konkolaachisa. Kanaaf Haacaaluu Hundeessaa kan rukutame yookiin magaalaa keessatti namni snaayiperiidhaan yookiin kilaashiidhaan fagoorraa hin rukutu halkan. Haacaaluu Hundeessaa yookiin intala bira jirtu sana tilmaama, rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Garuu intalli sun bira jiraachuun parsantii 100 dhugaadha. Odeeffannoo aan qaburraa jechuudha. Odeeffannoon kun immoo tika mootummaa keessaa ba'e. Tika mootummaa keessaa ba'e. Haacaaluu Hundeessaa shugguxiidhaan yookiin nama gara mirgaa taa'ee jirutuyyuu cinaacha isaa gara mirgaatiin rukute. Nama gara mirgaa isaa taa'ee jiru shugguxiidhaan jechuudha. Yoo kanan taane nama gara mirgaa jiru sana buuseetiyyuu namni kan biraa shugguxiidhaan rukute jechuudha. Kanaaf intalli akkuma Haacaaluun rukutameen utuu lubbuun isaan ba'in eenyutti bilbiltee tikoota Abiyyi jechuudha. Ijoollee afaan Oromoo dubbatan, ijoollee Oromootti bilbilte. Tika mootummaa kanaatti jechuudha. Ijoolleedhuma Oromootti bilbilame. Maaliif isaanitti bilbilame jalqaba? Maaliif tika mootummaatti bilbilame jalqaba? Tika mootummaatti jalqaba maaliif bilbilte mucaan? Ishiitu bilbile. Warra bilbilli kun itti bilbilame keessaa informationiin kun nu ga'e. Maqaa isaanii ammatti waamuun hin barbaachisu. Maaliif dhugaa baay'eetu dhokataa jira. Namni akkuma lubbuun koo lubbuu Haacaaluun caaltu, lubbuun koo Haacaaluudhaaf habaddu akka afaaniin jedhamu kana miti. Nama baay'eetu dhugaa Haacaaluu awwaalaa jira Oromoo keessaa. Nama baay'eetu dhugaa Haacaaluu dhoksaa jira Oromoo keessaa. Artistoota Oromoo keessaa nama baay'eetu dhugaa Haacaaluu dhoksaa jira, irra taa'aa jira. Namni jalqaba Haacaaluun yoo xinnaatee utuu lubbuun isaa keessa jiru namni sagalee dhagaye yookiin akka reeffisaa akka inni du'ee lubbuun isaa keessaa ba'een reeffa isaatii ho'aa jiru kan bira ga'e tika mootummaatii fi Galaanaa Gaaromsaati. Amma asitti wanti maqaa Galaanaa Gaaromsaa dha'uuf akka itti duulamuuf miti. Waan inni keessa jiru isatu rabbitu beeka. Galaanaa Gaaromsaa garuu wanti inni beeku sirriitti jira. Biyya sana keessatti wanti isin hubachuu qabdanu Shimallisii fi Taakkalee Uumaa kan jarri miidiyaa irratti ba'anii boo'anu yoona waan dhugaa dhoksaa jiranuufiyyuu keessi jara ammaatee akkana bo'aa jiru malee du'a Haacaaluu qofaaf miti. Namni baay'een du'a Haacaaluu dhoksaa jira. Shira irratti xaxame Oromoon keenya dhoksaa jira. Maaliif? Maaliif beektu mootummaan kun garaa kutateera isaaniif illee hin taa'u. Isaanillee ajjeesuu danda'a. Yookiin sodaachisa daangaa darbetu irra ga'ee yookiin immoo erga Haacaaluun darbee biyyi kun maaliif jeeqamti waan jedhuun waan baay'ee seef godhanii dhoksaa jiru. Artistoonni Oromoo keessumaa yeroo sanatti bira ga'an iccitii kana uummata Oromootiif yoo xinnaati biyya keessaallee baqatanii ba'anii iccitii kana uummata Oromootiif kaa'uu danda'u qabu. Dhugaan jirtu intalli kun yeroo Haacaaluun ajjeefamu bira jirti kan isin jalqabatti bilbilte tika mootummaa Abiyyiiti. Ijoollee Oromooti immoo ijoolleen sun maqaadhaaf jechuudha. Ijoolleen sun ijoollee Oromooti. Tika mootummaatti bilbilame jalqaba. Maaliif tika mootummaatti bilbilame jalqaba? Eenyuun dhokachuufi? Balaan tokko yeroo mudatu balaa konkolaataa ta'u namni balaa konkolaataa ta'u yookiin immoo namni rasaasaan rukutamee du'uu yoo bakka sanatti du'e akka seera addunyaatti yoo du'ee lubbuun isaa darbe bakka sanaa hin fuudhamu. Jalqaba achitti kaameraan dhufee qaamni seerri ilaallatu poolisiin qorannoodhaaf dhufee achitti kaameraan viidiyoon waraabama bakki tokko rasaasni eessaan akka lixe eessaan akka rukutame mastaawutii kamtu cabe foddaarraa rukutame moo keessaan rukutame wanti jedhutu iyyuu jira. Seera teknikaa keessatti jechuudha. Seera addunyaa keessatti reeffa yoo ta'e achiin kaafamu yoo namichi sun lubbuudhaan jiraate lubbuu isaa hambisuudhaaf jecha fuudhamee deemamaa jechuudha. Haacaaluun erga bakka sanatti du'ee maaliif viidiyoon maaliif suuraan kaafamee maaliif dhokate? Eenyutu achii kaase jalqaba? Maaliif kana gaafannu? Har'uma jechuudha wanti kana dubbachaa jiruu fi wanti kana dubbachaa jiruuf shira achi keessatti xaxamaa jiru yookiin waan miidiyaa irratti dubbatamaa jiru kana
nuti amanna jechuu miti garuu namni amanaa jira biyya keessatti waan baay'eetu ta'aa jira akka asirraa olola oofnu kana miti ummanni oromoo biyya keessatti warqoodaa jira ummanni oromoo shakkiin itti uumamaa jira akka keenya kan hubannoo ummatan qabnetu jira biyya keessa dhugumaa yidaa tarii shaniitu ajjeesee tarii oromootu mucaa kana galaafatee waan jedhamutu ka'aa jira deemaa jira biyya keessatti ummanni of sodaateera ummanni ripheera ummanni du'a jibbeera du'a sodaateera kanaaf dhugaa kana ummanni oromoo communitiin oromoo biyya addunyaa hunda keessa jiru jala deemee dhugaa mucaa kanaa barbaaduu qaba har'a eenyuun iyyuu caala eenyu anaaf si caala warra lubbuudhaan jiru caala oromoon yoo dhugaa qabaate dhugaa isaa falmatee haa argatu garuu dhugaan Hacaaluu Hundeessaa nama hedduudhaan haguugamaa jira maaliif yookiin biyyi kun akkasiin akka biyya taatee itti fuftuuf jecha biyya kana seef gochuudhaaf jecha dhugaa mucaa kanaa dhokataa jira yookiin immoo sodaachisa mootummaatiin mootummaan nama baay'ee sodaachisaa jira warra aangoorra jiru mataa isaanii taakkalee uumaaf shimallis warra akkana borcaman kana mootummaan taa'i gadi kai jedhee waan barbaade gochisiisaa jira jechuudha mootummaan abiyyi kanaaf dhugaan mucaa kanaa awwaalamaa jira dhugaan mucaa kanaa akka hin awwaalamneef miidiyaa warra harkaa qaban warri sagaleen jaraa dhaga'amu addunyaa keessatti OMN dabalatee kan irratti hojjetamuu qabu mucaa kana bira kan turte hintalli kun eessa seente eessatti galte eenyuuf bilbilte eenyutu qorate reeffa eenyutu lafaa kaase kan jedhu kana addunyaa biratti dhiibbaa uumuu danda'uu qabna jalqabbiin keenya du'a Hacaaluu Hundeessaa dhugaa Hacaaluu Hundeessaa barbaaduudha inni dhugaa oromoota miliyoona 50 barbaadaa du'e waan ta'eef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa barbaaduutu dirqama keenya har'a tokkoon keessan sobanii asirraa lubbuun koo lubbuu Hacaaluu Hundeessaatiif dabartu an bakka isaa hadu'u jechuuniif bakka isaa du'uun tokko miti biyya keessa oromoonni iccitii du'a mucaa kanaa beekanu kan dhoksanii irra ta'aa jiran baay'eetu jiru wanti kanaa waliin jiru ijji mirgaa keenya Hacaaluu Hundeessaa dhabame ijji bitaaf ijji mirgaa keenya qabame Jawaar Mohammad hidhame Baqqalee Garbaa hidhame yoo ummanni oromoo keessaaf alaan callisee du'a Hacaaluu irratti homaa tokko dubbachuu dhiisee taa'ee boriitu Jawaar Mohammad yoo dhabamsiisan akkuma Nadhii Gammadaa Baqqalee Garbaa yoo dhabamsiisan Dajanee Xaafaa yoo dhabamsiisan eenyuun gaafachuufi jireenyi ati arra biyya namaa keessa jiraannee ilmaan keenyaaf hawwinu kun ilmaan kee kamtu keessa jiraata biyya sana keessa akkamitti jiraachuufi akkuma waggaa arfan darbe bara 2016 2015 hiriiraan karaan cufamee lagannaa gabaatiin waanuma akka sanaatiin mootummaan kun waan jilbeenfatu sinitti fakkaata kun of sobuudhaan siin jedhe maaliif of sobuudha beekta kaleessa nu wajjiniin turan siistama kana beeku Taayyee Danda'aatu siistama kana beeka Hangaasaa Ibraahimtu siistama kana beeka Shimallis Abdiisaatu siistama kana beeka siistama kaleessa Jawaar ittiin ummata kana qeerroo of jala hiriirsee ittiin qabsaa'aa ture siistama kana beeku waan ta'eef siistama kana itti nyaatameera siistama kanaan deemuun dhugaa Hacaaluu arguun dhugaa Oromoo baasuun bilisummaatti ba'uun karaansaa fagoodha siistama biraa barbaaduutu barbaachisaadha hayyoonni oromoo hayyoota miliyoona kumaatamaan lakkaa'amu qabna addunyaarraa jennu kun akkamitti karaa biraa fala biraa akkamitti barbaaduu dadhaban okay waan tokkoon sin gaafadhamee oromoo warri na dhageessanuuf warri kana boodallee viidiyoo kana dhaggeeffattan amma kanatti torban kana guutuu erga Hacaaluu Hundeessaa du'ee awwaalchisaa akkatti salphanne agartan awwaalchisaa salphatee ka'ee miidiyaa irratti akkatti salphataa jirru argaa jirtu kana booda gaafa torbanuma kanatti aanee yoo interneetiin baname mee waanuma tokkoon sin gaafadha ijaarsuma oromoon qabu torban kanatti aanee interneetiin yoo baname karoorri itti aanu maal har'a isaan wanti diraamaan ija keenya baradhaa ija keenya banachuu danda'uu qabna isaan yoomaan godhan afaan oromoo fi oromiyaa jilbeenfachiisuu akka danda'an sirriitti karoorfatanii ammaan dura waan Taayyeeniif Hangaasaan fa'aa maxxansaa turan waan kaabinoonni biltsiginnaa maxxansaa turan akkamitti daganne ammaan dura Jawaar Mohammad karaa kamiin iyyuu seera jala inuma oolaa
inuma hidhama waan darbeef inuma gaafatama gaafa jedhan sana isaan kiyyoo nuu tolchaa turan yoo maal goone ummata Oromoo jilbeenfachiisuu dandeenya jawaariin illee kophaatti argannee qabuu dandeenya kana gochuudhaaf namni jabaan tokko ajjeefamuu qabaan kun karoora sana booda maaltu ta'e ba'an ድንጋይ ሁለት ወፍ isa jarri habashaa jettee mammaaktu sana jechuudha dhagaa tokko darbatanii yeroo tokkichaan ija keenya lamman dhahan jechuudha an abdiin jirra ofitti horuun barbaadu sobuun barbaadu ammas irra deebi'ee wantin sinitti dhaammachuu barbaadu dhiiga Hacaaluu Hundeessaa yookiin gantoota isa galaafachiisanii kana Oromoo salphisan kana amma isaan harka isaanii waan harka isaanii argatanitti Oromoon dhugaan argatu Oromoon immoo dhugaa argatu malee bilisoomu dhugaa qabna jechuun namni dhugaa namaa kennu hin jiru addunyaa bara kanaa keessatti dhugaa qabdu hiixattee fudhatta Hacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa amma keessaa baatutti ta'uu danda'a rabbi dhugaa naa dubbisu intala sanatu bira jira intalli kun arra eessa jirti eenyuuf akka bilbilte tika mootummaa kamiif akka bilbilte wanti baay'een ragaan harka keenya irra jira garuu ammas kan hin jechuu barbaadu namni asirratti saniina argitan namni artistoota keenya nama akka Galaanaa Gaaromsaatti siqu maatis ta'uuf kadhatee jechuudha dhugaa kana ummata Oromootiif jecha dhugaa kana akka jarri wanti jarri beekanu jira boo'icha jaraa keessa waa baay'eetu jira dhugaan dhokachuunis jara boossisaa dhugaa kana dubbachuudhaafis waan rakkatan qabaachuu danda'u an namatti murteessu namallee hin qeequ namallee darrabsu garuu dhugaan Oromoo ba'uun sii dirqama kana gochuudhaaf garuu anis atis qooda qabna hundi keenya please Oromoo wal jabeessaa bakka jirtanutti soba duukan fiiginaa karaa diinni sinii saaku miidiyaa isaanii irratti waan isaan dubbatanii ittiin wal isin nyaachisan karaa tokkummaa keessan diigu karaa isinitti banuudhaaf waan isaan maxxansan jala deemtanii koomentiin godhinaa screenshot gootanii postiin godhinaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa yoo dandeessan in dandeessan yoo ta'e callisaa afaan qabadhaa ta'a namni dhugaa qabu garuu inuma dubbata callisuu hin danda'u sobduun immoo lafa kanarratti yoon taanillee rabbi biratti qixaaxa isiinuma argatti jedheen abdadha garuu dhugaan Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf jiraatee dhugaaf du'e qabsaa'onni Oromoo hundiyyuu nuuf jecha wareegaman mataa keenya ol qabuuf akka anaafati afaan keenya qubee sanaan ammuma sana barannuuf qabsaa'ota hedduutti wareegame qubeedhuma arra nuti daddabsinee katabnu kana jechuudha kanaaf wareegama nama lakkaa'u qofatu hin taane wareegamaaf of haa qopheessinu siniin jedha galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa